macaafa qulqulluu warri baattan hundi keessan banadhaatii kutaa macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessaa kutaa 2 dubbifnee jalqabnaa. Inni tokkoffaan Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 kaasee amma 18tti wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 ijoonsaa garuu 3-6 jira jechuudha. Wangeela Yohaannis sagal qabaa garuu Galaatiyaa 5 baafadhaa 16 amma 18tti lakkoofsa kana 3 akkas jedha maqaa Yesuus nan dubbisa. Ani garuu hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii raawwatiin anan jedha. Fedhiin foonii hafuuraan hin mormaa, hafuurris fooniin hin mormaa. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu. Hafuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jala hin jirtani. Ameen. Deebatti deebinee macaafa qulqulluu keessa wangeelota arfan keessa wangeela Yohaannis 3:5-6 lakkoofsa 6 dubbiin ijoo koo garuu 5 jecha gooftaa keenya Yesuus dubbateerra eenyu akka ta'e waan agarsiisuuf. Kanaaf Yesuus dhuguma isinitti himaa eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. 6 dhaggeeffadhaa. Nama foonitti dhalatee foon, hafuuratti kan dhalatee hafuura. Harka keenya bal'ifannee kadhanna. Akka nama harka Waaqayyoo irratti of gatee jiru tokkotti amanaatii laphee keessan amansiisaatii isa guddaa harka isin baatee jirutti amanadhaa. Waaqayyo irraa laga rakkinaa isin ceesisa. Lafa rakkinaa si dabarsa Waaqayyo irraa. Nan amana hulaabanee waa si barsiisa Waaqayyo guyyaa irraa. Araarri kee kan bara baraati. Ati alfaadha omeegaadha. Dur turte irras jirta bara baraan hin jiraatta. Ilma Waaqayyo galata siilaan na galanni guddaan siif haa ta'u. Ijaa araara kee guyyaa har'aa kanaaf si haa galatu. Sirraa dhaga'uudhaaf carraa waan nu laatte qulfina argadhu ati. Wal geenye girra fannoo kee jalatti. Ati barsiisaa dhugaadha. Barsiisaa gaariidha. Nu barsiisuun fedhaaf galala keenyaaf haa ta'u. Walumaa kaamnu harka mirgaa qalbiin nama kanaa yeroo kanaa qabe kan baname haa ta'u. Milikkitaaf dinqii baay'ee gootee booddee erga duutee du'aa kaatee galagaltee bartoota keedhaaf dinqii addaat hojjette dubbicha haa hubataniif sammuu isaanii bane jedhamee barreeffameera. Egaa dinqii caalu sagalee kee hubannaa qabaachuudha. Guyyaa har'aa kana qalbiin keenya haa banamu. Qalbiin keenya haa banamu. Qalbiin abbootaa haa banamu. Qalbiin dargaggootaa haa banamu. Kan harmootaa haa banamu. Namni kam sammuu isaa yeroo kana qabe sagalee kee banamaa haa ta'u lapheensaa. Guyyaa har'aa kana si eebbiseera. Ayyaata akka argitee hin beenne. Dibata argitee hin beenne. Hafuura argitee hin beenne. Argadhuu ba'i maqaa Yesuusin. Argadhuu ba'i maqaa Yesuusin. Argadhuu ba'i maqaa Yesuusin. Ergaa saamaa waraaneera. Ergama barrumaa kana waraaneera. Humnicha macca hammeenyaa waraaneera. Daldalaa Si'ool waraaneera. Hojjetaa gaannab waraaneera. Raawwatee kan waraaname haa ta'u. Isa hamaa sana hidhi. Hafuura kennu barsiisi. Maqaa Yesuusin ameen. Noora baay'ee gammanna Waaqayyotti. Ija hojii hafuuraa waan jedhu jalqabna. Ija hojii hafuuraa. Ija hojii hafuuraa waan jedhu sitti dubbadha. Galaatiyaa boqonnaan 5 lakkoofsi 16 kaasee amma 18tti waa lama wal dorgomsiisa ergama Phaawulos egaa jedha. Kanaan booddee wanti akkamii akka isaan jiraachuu qaban akkamitti akka isaan jiraachuu qaban hafuuraan geggeeffamaatti jiraadha malee fedha foonii irraawwatiinaa siniinan jedhaa. Fedhi foonii hafuuraan hin mormaa, hafuurri immoo fooniin hin mormaa jedha. Ergama Phaawulos warra Galaatiyaa gaafa gara hojii hafuuraaf ija hojii hafuuraatti fiduu barbaadu. Hafuuraan geggeeffamaa jiraadha. Hafuurichaan geggeeffamtanii yoo jiraattanii isin seerika jalaa baataniittu jedha. Mana dhagaa. Ija hojii hafuuraa jireenya nama amanee keessa hin jiru taanaan gatiin nama ija hojii hafuuraan qabnee maal ta'a kan jedhu dudduuba naasaa. Har'umayyuu garuu ilaalaa deemuu dandeessu. Ija hojii hafuuraa jireenya nama amanee beekaa ta'u wallaalaa hojjetaa ta'u kan hojii hin qabne tajaajilaa ta'u kan hin tajaajille nama kamirraa fedhatoo hin ta'in dirqama mul'achuu kan qabudha. Egaa kanaaf jara kanaan maal jedhaani ija hojii hafuuraa qabaachuus irra jiraata. Ija hojii hafuuraa qabaadha. Hafuurri fooniin hin mormaa, foon immoo hafuuraan hin mormaa jedha. Waldaa kana keessa namoota foonii fi namoota hafuuraa jira jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus immoo maal jedhe namicha gaaffisa gaafate Niqoodimoos gara isaa dhufee akkamittan lammaffaa dhalachuu danda'a? Akkamittan nama haaraa ta'a gaafattiin jedhe olii yoo dhalatte namni tokko olii dhalachuudhaan yoo baate inni maal jedha jedhe nama biyya lafaa ta'e gooftaan. Kanaaf lakkoofsa
shanir jaarati gaafa laaltan lakkoofsa jalatti olii kan dhalate nama oliiti. Foonitti kan dhalate immoo nama fooniiti jedha. Olii inni jedhu kun inni isa ol bantii waaqaa keessa dhufe hafuura waaqayyoo jechuudha. Isarraa kan dhalate nama hafuuraati. Foonitti kan dhalate garuu nama fooniiti. Jechuun walumaa galatti hafuura waaqayyoof keessaa kan hin qabne jireenya fooniif hojii foonii kan raawwatu inni nama akkamiiti? Nama fooniiti. Hojii hafuuraaf jireenya hafuuraa kan qabu garuu nama hafuuraati jedhe gooftaan. Kanaaf yaada namoota bakka lamatti dha Yesuus. Olii kan dhalate hafuuricha kan qabu kan cuubame kan amane maal ta'eera? Olii dhalateera. Kan kanan goone garuu kan jireenya kana qabne garuu nama fooniiti. As deebi'a Galaatiyaa tan sin deebise. Saba Galaatiyaa keessa rakkina guddaan jiru saba lamatu wal makeera. Saba yaada foonii qabuuf saba yaada ija hojii hafuuraa agarsiisaa jiru. Maal jedhe ergamaa Phaawulos hojiin foonii mul'ataadha jedhee tokko tokko naasaa lakkoofsa 19 irratti. Hojiin hafuuraa ammoo jedhee 22 irratti haasaa Galaatiyaa 5:22 irratti. Hojii hafuuraa ija hojii hafuuraa keessatti gaafa laaltanii waa gurguddaa sagalaasaa. Arra waa sadii bicha haasaa. Hojiin hafuuraa yookaan ija hojii hafuuraa karaa gurguddaa sadiin jireenya namaa keessatti hojjeta. Tokko jireenya namaa keessatti kan hojjetu ija hojii hafuuraa inni tokkoffaan jireenya namaa miira namaa irratti hojjeta. Miira namaa irratti. Ija hojii hafuuraa nama keessa jiraannaan miira namaa irratti hojjeta sagal qaba. Karaa sadii jireenya namaa keessatti hojjeta. Ija hojii hafuuraa qabda taanaan sagal qaba wanta irratti hojjetu miira kee irratti. Namni gaafa laaltanii nama ta'uunsaayyuu nama kan gaggisiisu waa sadii mitiire maal isaati? Foonsaa, hafuurasaa, lubbuusaati. Na dhagaa. Nama kan gaggisiisu waa sadiidha. Foonsaa, hafuurasaa, lubbuusaati. Hafuurri kan biraadha, lubbuun kan biraadha, foon kan biraadha. Isa kana keessan galu. Kana sadan irratti ija hojii hafuuraa mul'achuun dirqama isaati. Fedha inni jedhu kun maal gaafa jettan miira wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf dargaggummaa keessa gaafa jiraattan warri baataniitu dargaggummaa keessa warri jiraattan dargaggummaa keetti gaafa laaltanii dargaggummaan miira baatee dhufu qaba. Ga'eessummaanis miira baatu qaba. Ijoollummaanis miira baatu qaba. Miira ijoollummaa yoo laaltan kan foonii haasa'een hafuuratti isinii. Ijoollee xixiqqoo daa'ima gaafa laaltanii miira ijoollee xinnoo gaafa laaltan amma boossi waan bo'uu hin qabne irratti boossi hin gumgumti yeroo hundumaa sababa baay'iftee sin coqqolti. Yoo sin coqqolte immoo daftee maal taati? Araaramti. Waan xinnootiin miirri isaanii kun hin gammada hin dallana. Hin gammada hin dallana. Si dhiisu si lolu. Maal isaanii gaafa gettan umurii keessatti yaadi kun yaada ijoollee irraa maddudha. Ija hojii hafuuraa isiniin gettaan jira. Karaa sadiin jireenya namaa irraa mul'achuun dirqama isaati. Sagalee Waaqayyoo keessa gaafa laaltanii warra miira isaanii mo'atanii Waaqayyoof jiraatanii ija hojii hafuuraa agarsiisan. Yoseefin gaafa laaltan seera uumamaa 39 gaafa laaltanii adeemsa Waaqayyoo adeemsaa jiru keessatti Yoseef naannoo umurii waggaa 20 wayii 30 walakkaa gaafa jiru jireenya isaa keessatti mana Phooxifaara tokko nama jedhamu galee agajjuu waraanaa biyya Gibxii keessatti achi gaafa galu ati mana Phooxifaaraa Yoseefin jaallatte jennee gaafa barsiisnu baay'ee salphaadha. Dargaggummaa hamaarra jira yeroo sana gaaffii dhiyaate immoo gaaffii dargaggummaa isaa wajjiniin walitti firoomuudhaa fi mul'ata dargaggummaa fedha dargaggummaa galmaan ga'uudha. Faallaa isaa miti. Dargaggummaa keessa jira. Dargaggummaa akka saafaa ibiddaa keessa jira. Gaaffii dhiyaate garuu dargaggummaa isaaf haala kan mijeessu malee faallaan turre. Miirri isaa Waaqayyoo waan bitameedhaaf, Waaqayyoo waan sodaatuudhaaf, eenyummaa hafuura Waaqayyootiin hoogganamee waan jirraaf, Yoseef waan ati mana Phooxifaaratti hin jette kottu na wajjin dhiisi jettee jaalalan taane gaafa shan affeertuu fi inni garuu miira isaa hoogganee kan jiru hafuura Waaqayyoo waan ta'eedhaaf otoo toolen jedhiin otoo garboomiin wayyaatti luqqaafatee ba'ee ani iddoon dhufe beeka iddoo naqus beeka jedhee miira isaa Waaqayyoof kennee Yoseef dhugaa ba'eera. Dhagaa otoo miira isaa mo'anne ta'ee Yoseef abeet haala migataa kana gidduutti dafee lafadhaa hin keessumees miirri isaa garuu Waaqayyoon booji'ameera. Seebisu guyyaarraa kana harka sitti baasaa kan jiru har'a sirraa dha'eera maqaa Yesuusiin. Sirraa dha'eera maqaa Yesuusiin. Miirri kan keessaati warri barreeffattan miirri isa keessaati. Miirri ala miti keessa jira. Eenyumtuu beekuu hin danda'u. Kanaaf Yoseefin gaafa laaltan
miira keessan keessatti gadduu dandeessu, gammaduu dandeessu, jaallachuu dandeessu, jibbuu dandeessu, hawwuu dandeessu, hawwuu dhiisuu dandeessu. Miirri keessaa kan beeku yoo ija Waaqayyoo alatti miira isa keessaa eewumtuu beekuu hin danda'u. Ija hojii hafuuraa gasa jalqabaa miira namaa irratti hojjeta. Miira namaa irratti na dhagaa. Sagalee Waaqayyoo keessaa gaafa laaltan lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 9 gaafa laaltanii akkuma ergamaa Phaawulos fa'a guyyaa tokko sagalee Waaqayyoo lallabuudhaaf deemas mandara baay'ee seenee iddoo baay'ee seenee Tasalonqee ga'e. Lallabuudhaan mana dheeraa hojjetaa Waaqayyoo ta'ee harka kaasee biyya lafaa ganeera seexana ganeera jedheetu baay'ee qajeele. Garuu adeemee mandara baay'ee darbee iddoo baay'ee darbee booddee Tasalonqee gaafa ga'u wanti achi jiru hundumtiyyuu yaadaaf qalbii isaa ta'e Phaawulos fa'aatiin ganee Xiimotewos fa'aa ganee biyya lafaa jaallatee biyya lafaa duukaa qajeele jedha. Na dhagaa harkinni magaalittii keessa jiru Deemaasiin baay'ee booji'eera. Mana dhagaa al takka miironni baay'ee namaa kan kakaasan miira kee kan hoogganu waan baay'ee gara kee dhufa. Tasalonqee yeroo sanaa baay'ee mandara hodhituudha. Magaalaa hodhituudha waan ta'eef mucaan waan kaleessa eengadda argeen beekne arge fakkaatoo wangeelaaf deemaa jiru. Kan mana sabaasee hojii wangeelaati. Daandii walakkaa ga'ee garuu maal jedha? Nagaa wangeella sumaa ta'u nattoo aajira jedhee miira isaa booji'amee mandaraa keessa badee ergamaa Phaawulos buuseetu Tasalonqee keessa qajeele. Miira namaa kan kakaasan baay'eedha bara kana. Sooshaal miidiyaa irratti, TV mana keessaa qabnu irratti akka ayidiin uffannaa dhaloota bara kanaa gaafa laaltan miira namoota baay'ee garan taaletti oofa. Keessumaa yeroon ammaa kun parsantii 90 ol gaafa laaltan miira sagaagalummaa fida addunyaan kunirra kan isheen balbala bantee jirtu. Yoo laaltan abboonni baay'een safuurisaniiru, armoonni baay'een dargaggoota baay'ee gaafa laaltan akka horiitti jiraachuu jalqabaniiru. Maaliif miirri namoota baay'ee warra amanne gachaan jiran warra amanneetu yeroo baay'ee miira keenya hafuurri Waaqayyo waan hin to'anneedhaa fi wanti nurraa calaqqisu baay'eensaa dhokataa yoo ta'e gadi hin baane yoo ta'e iyyuu ala bakkee gekkaa jira. Eenyurraa akka ta'e beeku irra Waaqayyo hafuura hamaa kana hin booji'a. Ameen jedha ayyaat. Harka mirgaa ol kaasaa miirri koo jedha ayyaa. Yesuus bitamaadha jedha. Guyyaadhumatti dhaga'i kan si dhibu isa hojjette raawwatte bichaa otoo hin ta'in miira kee jechuun yaada kee wajjin wal qabatee oskaatti waan gooteedhaaf guyyaadhumatti ija hojii hafuuraa keessaa waa'ee miira kee ilaalame guyyaadhumatti gatii kee fudhatta. Hiyyeessa gargaaruu bichaatiin miti. Miila keetiin bakka ta'e tokko dhaabachuu kee bichaa miti. Akkuma kana mishigii galtee kadhachuu kee bichaatiin miti. Feesbuukii fayyadamuu dhiisuu qaba. Yaada kee isa miira kee wajjin wal qabatu dhoksaan sanamni si hin beenneen guyyaadhumatti gatii kee fudhata. Kanaaf hojii hafuuraa keessatti ija hojii hafuuraa miira kee irratti hojjechuu qaba. Dargaggeessa dargaggummaa irratti, abboota irratti yeroo baay'ee namoonni baay'een golatti du'u hin argine. Sagalee Waaqayyoo keessaa uumama boqonnaa 3 gaafa laaltan bofichi gaafa gara Hewwaan dhufu wanti Waaqayyo kenneefi guddaadha. Wanta Waaqayyo laanneef garuu waa tokko ture. Yaada Hewwaan gaafa laaltan wanta guddaa Waaqayyo kenneefi caalaa qalbii ishee, yaadni ishee, miirri ishee waan itti xaxame maal gaafa gettan tokkitti Waaqayyo irraa nyaatii naa jedhe gaarummaatti fakkaate qobaa abbaltee kaatee booddee qobaa nyaattee kaatee addabaabayitti immoo mana nyaachifte. Dhagaa namni kufa siinilu yeroo kamiyyuu waan ta'eedhaaf amma yeroo baay'ee gaafa laaltani kennaa ayyaanaa fi ija hojii hafuuraa gaafa laaltan baay'een namoota bara kanaa agalgaa'ee kan isaan ittiin ilaalanii waa'ee tajaajila isaa malee rivaayivaalii karaa isaa ta'u hafuuramaa karaa isaa iyyuu dinqii milikita karaa isaa ta'u ilaalaa jiru malee ija hojii hafuuraa namarraa ilaalaan jiran. Ija hojii hafuuraa garuu baay'ee murteessaadha. Amma fi tajaajilu amma fi waan barbaade haa godhu amma fi akka qaallichaa durii maqaa akaakilee baabilee keeyyuu abaamu Waaqayyo kan barbaadu kennaa ayyaanichaa garas ija hojii hafuuraa sirraa narraa barbaada. Hafuura kana Waaqayyo isaa eebbisu guyyaarraa kana. Ija hojii hafuuraa jireenya namaarraa hin mul'atu taanaan kufaatii guddaa. Egaa miirri yeroo baay'ee kan hin mul'anne yoo mul'ate iyyuu dhoksaatti malee addabaabayitti baay'ee kan hin mul'anne jiru. Miira namaa irratti warra argatan ija hojii hafuuraa keessaa ija hojii hafuuraa ergamaa Phaawulos warra Galaatiyaaf kaa'e 9 yoo ta'aniiru miira namaa irratti warra mul'atan namni maaliif foon hafuura lubbuu waan ta'eedhaaf isa keessumaa foon namaa wajjin wal qabatu irratti waa 3. Inni tokkoffammaa inni gaafa gettan
hojii afuuraa keessaa miira namaa argachuu kan qabu jaalala. Warri barreeffatan jaalala tokkoffaa. Jaalal ija hojii afuuraa keessaa dura ta'ee taa'eera. Isaan gafaa ta'e ergamaa Phaawulos gaafa afaan saqqatee afuuraan geggeeffamaa jiraadhaa jedhee kebodde iji hojii afuuraa jedhee gaafa jalqabu jaalala jedhee jalqaba. Maalidha? Hundi dubbadha maalidha? Jaalala. Nalagaa jaalalaaf jibbaa jaalalli faallaa jibbaati. Jibbi faallaa galalaati. Nalagaa nama jaallatta ta'ee nama jaallattu ta'ee dhuguman siin jedha wanta ittiin ilaalluun qabnu nuti. Kana kan beeku Waaqayyo qofaadha. Yeroo baay'ee gaafa laaltan namoonni baay'een afaan isaanii afaan jaalalaati garaan isaanii garuu garaa galalaa miti. Maaliif dhokataadha waan ta'eedhaaf jaallataa girtaaf jibbaa girtaa kee kan beeku siif Waaqayyo qofaadha. Nama si bukkee jiru nama ollaa kee jiru. Garuu ija hojii afuuraa Waaqayyo sirraa barbaadu guyyaalumaan lallabuu raajuu paastarii ta'u luba ta'u raajii kam agalgaa'ii kam ta'u ta'in ija hojii afuuraa keessaa sagal qaba Waaqayyo inni jaalala. Caafata qulqullaa keessaa gaafa laatan Qorontos keessatti maayidha jaalalli abdiin amantiin isaan kun maal ta'u jedha hafanii jiraatu warra jiraatanidha. Na dhagaa jabeessaati. Jaalal jireenya namaa keessatti dhoskaa miira namaa keessaa mul'achuu qabudha. Namarraa kan barbaadu Waaqayyo maalidha? Jaalala. Sagalee Waaqayyoo keessaa saduraa Qorontos 13 lakkoofsa 4 kaasaa amma 8 dhaqa dubbisa. Saduraa Qorontos 13 4 kaasaa amma 8 dhaqa dubbisa. 4 amma 8 gaafa dubbisa waa argitu. Jaalalli maal akka ta'e saduraa Qorontos 13 4 kaasaa amma 8 dhaqa dubbisa. Jaalalli eenyummaa Waaqayyooti. Jaalalli warri barreeffatan eenyummaadha jaalal. Jaalalli eenyummaadha. Eenyummaa keessaa hireetti Waaqayyo hiree namaaf kennudha. Waa'ee jaalalaa gaafa sammuu kootti gaddoon akkuma dhiirriif dubartiin tokko wal qunnamtii saalaa raawwatanii isaa walakkaatii namni fakkaattiin nama akkuma ba'u Waaqayyo eenyummaa isaa warra karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaatti amananitti maal kan godhedha isaa walakkaatti kutee kan kenne jireenya eenyummaati jaalalli eenyummaadha. Waaqayyo immoo eenyummaa qaba. Eenyummaa Waaqayyo eenyu gaafa nan gettan jaalala Waaqayyo. Mataa Waaqayyoos qabi, miila Waaqayyoos qabi, harka Waaqayyoos qabi. Waaqayyo jaalaladha. Isa afaaniin jaalala mitam ija hojii afuura dubbachaa jira. Jaalal eenyummaa Waaqayyooti. Jaalalli gadha. Qorontos duraa boqonnaan 13 kun lakkoofsa birratti danda'an of qabaadha, of hin tuulu, of hin bokoksu. Lafa salphinaan ijaaju namarratti maal lakkaa'u of hin tuulu gadhee waan baay'ee haasa. Yeroo baay'ee waa'een jaalala nuun galu. Jaalala jechuun hamaa gettee mormuu dhiisuu kee miti. Hamaa namaa dhagetta, gaarii dhagetta. Mee kottaa jaalala eenyurraa bannaan ilma Waaqayyo Yesuus irraa barra. Sagalee Waaqayyoo keessatti Waaqayyo jedhamiti Yohaannis 3:16 irratti biyya lafaa waan jaallateef tokkicha ilma isaa maal godhe jedha dabarsee kenne jedha. Kana bichaa miti gaalal eenyummaa Yesuus gaafa laaltan Yesuus yeroo dhugaa dubbata warra ifatu ifata warra gorsuun gorsa. Mee kottaa sagalee Waaqayyoo keessaa Yihudaa yeroo baay'ee bartoota keessaa yaada hamaa qabatee deddeebi'a. Gaaf tokko galgala garuu guyyaa kamisaa galgala achumaan irbaanii qulqulluu dhaabata sana maa ittiin jedhe isin keessaa dabarsee na kennuuf kan jedhu jiraa'e. Baay'een namoota gaafa ol shakkamaa ittiin jedhe ana gennaan atuu gette kayaa Yihudaa jedheen. Amma Yesuus jibbuu otoo hin taane yaadni Yihudaa hamaa akka hin taane daandii du'aa akka ta'e dhugaa ba'uudhaaf ati maal gochuudhaafidha dabarsee na laachuu fedha jedhee dhugaatti dubbate. Yeroo baay'ee namoonni jaalala jechuun soba hamaranii waan namni waliin waan garagaraan ni godhe qabatanii deemutti fakkaata. Na dhagaa jaalalli Waaqayyoodha eenyummaan. Amala Waaqayyo immoo karaa gooftaa keenya Yesuus afoon uffatee dhufe irraa barattu. Yesuus biyya lafaa gaafa ture sa sobuun sobduudha sa dhugaa baatuun dhugaa'idha. Kun jaalala. Na dhagaa jaalalli garuu eenyummaa Waaqayyooti. Ija hojii afuuraa keessatti ramadama. Ija hojii afuuraatis. Jaalalli abboommiidha. Jaalalli abboommiidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 kaasaa dubbisa amma 12tti. Yoo na jaallattan abboommata koo eegdu jedhe gooftaan. Yoo maal gootan? Mee dubbadhaa hundumta afaan guutaa yoo maal gootan?
yoona jaallattan abboomma tokko eegdu abboomma tokko eegdu ani jedha eenyu sinin hin jenne garboo tokko sinin hin jenne firo tokko sinin hin jedhe malee jedha warra kan koo sinin hin jedhe malee isin maal waan tutaniif jaalala koo yoo raawwattan akkuman jaalala abbaa koo raawwadhe isinis jaalala koo yoo raawwattanii natti qabamtanii jiraattu ani immoo isinitti jiraadha gammachuun keessan immoo guutuu taa'e namoota jaalala laalame yeroo hundumaa birruun qaban sodaan qaban waajjira kam keessaa hojjedha fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee gaafa laaltanii itti gaafatamummaa guddaa keessaa kan hojjettan waajjira garaagaraa mootummaa miti mootummaa dhaabbilee kam dabalatee itti gaafatamummaa olaanaa gaafa jirtanii lolas qabdu nagaas qabdu itti gaafatamummaa waan baay'ee qaba waan ta'eef yeroo baay'ee gaafa laaltan garuu waan argattu dhugaa taanaan jaalala qabdu taanaanii sodaan qabdu nagaa kee baatee galta sababii samaan ni beektu jaalala keessa sodaatu hin jiru caaffannumaa jaalalli iddoo ga'e sodaa balleessaadha jaalalli maal ta'e jaalalli iddoo ga'e yakkuusa kam isa hamaan barbaan isa of tuulummaan barbaan isa olol qabuun barbaan nama kan biraa irratti hamaa lakkaa miti hamaadha jedha malee jaalalli iddoo ga'e sodaa balleessa kanaaf maachi min gadhee warri jaalala qaban abboommi waaqayyoo raawwatanidha of jaallachiisu miti asini deebi'uun guduunfaa tokkotti deemaa jira jaalalli ija hojii hafuuraa keessa tokkodha faallaan jaalalaa moo maalidha mee hundi dubbadhaa faallaan jaalalaa maalidha jibbadha caafata qulqullaa keessa gaafa laaltan namni nama jibbu ajjeesaadha jedha ergaa Yohaannis kan nama hin jaallanne ajjeesaan immoo mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u jedha amma jibba jechuun yeroo baay'ee jireenya namaa keessatti waan hin mul'annedha inaaffaa jibba jedhe obbolaa fakkaatu jibba inaaffaan yeroo baay'ee karaan ittiin ka'u argannaa nama tokko irratti milkaa'uu nama tokko irratti namni deebi'ee hinaafee ka'uudha jibbi garuu gicciitiin yookaan lolaan dhufuu danda'a haalota keessatti hojii irratti waan garaagaraa irratti yaada wal dhabuu irratti hinaaffaan garuu jibbaa garasidha isa kana lamaan amma ta'e maal jedha sagalee waaqayyoo jaalala jedha danda'aadha obsaadha gad of deebisaadha namni nama jibbu yeroo hundumaa jedhe sin barsiisa waggaa lamaan kana namni nama jibbu baatee deemaa oolaa siniin gadheera na dhagaartu nama jibbita taanaan siyaa balleessu sitti saabadu balleessiinis eessaan hin jibbita taanaan nama jibbitu yeroo hundumaa mataa keetti baattee deemaa oolta diraamaa hojjechuufan deemaa jira na dhagaa anamma nan tokkon jibba taanaan amantanis amanuu baattan akka jedhan barsan mataa keetti baattee deemaa oolta guyyaa guutuu tokko baay'ee kan sinibu nama shanfaa jibba nama shan baattee deemaa oola nama kudhan jibba nama kudhan baattee deemaa amanuus baat dhugaan siin jedha nama tokko wajjin jibba qabaannaan yoo ciistes yoo kaates waa'ee namicha yaaduun kee hinafa namichi mana isaa jira ati garuu sammuutti baattee deemta har'a namni baay'een nama baay'ee lafa buusa ameen aayidatu በኢየሱስ na dhagaa nama sin bukkeen takka qaba diraamaa kanatti hin deebi'a namni nama jibbu jedhaane namicha baatee deemaa oola jedhaane hin baatamiinis jedhaane qaba raasaa hin baatamiinis jedhaane abbaan barbaade siyaa baata jedhaane ati garuu jedhaane nama hin baatiin jedhaane nam tokko harkaa fuudhee ameen aayidatu dabale ameen aayidatu saduma dabalaati ameen gadhaayeyyaa namni nama jibbu namicha baatee deemaa oola kanaaf jaalalli maalidha ija hojii hafuuraa keessa tokkodha jechuudha jaalalli mee nama lamaan barbaada kottaa sin lamaan kotta lamaan keessan si eebbisu dafa nama sin bukkee qabaati namni nama jibbu namicha baatee deemaa oolaadhatti iyyaa ol baa ol siniif haa ba'u gooftaan barana kotta nama sin bukkeetti qaba uuu jedhatti iyyaa namni nama jibbuudhaane namicha baatee deemaa oolaadhaane eenyuun baattee jirtaa jedhaane har'a eenyurraa akka ta'e hin beeku nama tokko lafa buusa gooftaan guyyaa irraa kana
Askabar kabirga sirra lafa buusera dhiiga garaanii warra. Ba'aa waaqayyoon baachifne namni baay'een baataa gira bara kana. Na dhagaay. Eewu maqaan keeti. Si haa eebbisu gooftaan qeeyuudha. Daani'el. Amma Daani'el nagaa isaati. Tafariidha miti. Tafariin immoo Daani'elin hin jaallatu garuu hin jaallattaati. Fakkeenyadhaan hin barsiistu na wajjin guyyaadhaa kana dhaabattaniitu. Eshi sin irratti hin ta'u garuu. Na dhagaartu mee warra wajjin jirtan. Namni nama jibbu maal nama godhan jedhe. Hin dhagaamu sagalee maal gochaa oolan jedhe. Namicha maal gochaa oola? Yoo rafe maal godha? Yoo taa'e maal godha? Yoo makina keessa maal godha? Namni nama jibbu namicha baatee deemaa oola. Eessa iyyuu adab Ameerikaa iyyuu haceewu. Biyya barbaade iyyuu haaseenu. Na dhagaa. Amma Tafarii amma inni ga'u laala narra badaa miti macheem. Argataniittu Daanii immoo laala amma inni ga'u. Harka baaf karaa kamuu haa ta'u karaa kam isaa walakkaatti liitoorkiin tokko dhufee gicciitii wayii tokko ta'e taatee wayii ta'eera. Daaniin nagaa Tafariin garuu jibbaan guutameeraa jennu. Amma akka barbaadde taata dhimma mataa keeti Tafarii ol fuudhii baadhuuni. Tafarii baadhuun baatamiifati immoo ishee zana akka barbaadetti si hafaatu gatiin kee guddaa ta'a guyyaarraa. Lallaba kana yoo xinnaate namni dhibbamee har'a mootummaa du'aa keessaa ba'a. Ameen agariyyaa ta'e. Ameen agariyyaa. Amma gaa caaltee ilaala Tafarii akka barbaadetti baadhuuni. Baadhuuni. Irratti hin sodaati. Baadhuun. Egaa injijjiirramosh mitire waan an godhe lamen jijjiirra. Daani si haa eebbisu. Ati immoo amma Daaniin jibbaanii gida Tafariidhaan. Bamanim taamir nan amana Daaniin baatamoo hin baatu. Daani diraamaa kana hojjenna gaa. Tafariin jibbita waan ta'eef saba kana irraa lafa baafnarra. Sama kana Tafarii baadhuuti ofirra kaawwadhu. Salgeetti gara kaayii kun godhiiti. Sabari baadhu dhuga baadhu. Baadhu deem. Mee kottish kotta bari Tafari kotta. Kayi morma ko kaasir kaji. Ciisin jira ciisi gadi ciisi sodaate. Namni nama jibbu yeroo hundumaa namicha baatee deemaa oola. Yoo taa'es yoo taaskii seenes namni nama jibbu namicha baatee deemaa oola. Har'a eenyu akka ta'een beeku ofii kee garagagda sirraa galagala. Na dhagaartu nama lama gibbita taanaan nama lama baattee deemaa oolta. Na dhagaartu addoof gochuu mitanaa afura waaqayyoonnaa hiike nama 10 faa baattaa nama 20 faa baattaa har'a si harkaa buuseera dhiiga garaanii oorraa sirraa garagalcheera dhiiga Yesuusin ba'aa waaqayyoo sin baachifne hin baatiin nama sin bukkeetti iyyaatti maa ba'aa waaqayyoo sin baachifne hin baatiin gadhaane qabaatti iyyaa ba'aa waaqayyoo sin baachifne hin baatiin gadhaane amantanis amanuu baattanis akka Daanii kana 10 20 baachaa oolta mataatti iddoo barbaadde seen waan barbaade gadi bayyiti namni nama jibbu namicha baatee deemaa oola walitti bu'insi jiraachuu danda'a maatii gidduutti gaa'ila keetti waldaa keessatti yeroo kamuu haa ta'u yeroo kam gicciitiin ta'e taanaan hamma dandeessu dafii xumurii biraa bayi. Sinaa eebbisu dhaqataash. Namni nama jibbu namicha baatee deemaa oola. Mee amma dhugaasan si gaafadhala addachi waaqayyo mataa keerra jiram. Nama 10 faa baatteen jirtu ummati. Waasinitti immoo manaa gale walaalummaa hoo kana keessatti nama wajjin gaafa walitti buutan amalee nami kaasiin ta'u taanaan irraa fagaadhu malee hin jibbiin. Fagaadhu irraa. Fagaadhu naannoo gijjiirradhu safara gijjiirradhu wallaa gijjiirradhu siqirraa hin jibbiin garuu. Fagaachuu mirga qabda jibbuuf garuu mirga hin qabdu. Mee dhugaasa namni baay'een irra ba'aa waaqayyoon baannee baate eelaa jira kan akka jibba ammoo eelaan hin jiru har'a si keessaa bukkaaseera dhiiga garaanii warraan mee harka ol kaasaa yaa waaqayyo gadhaayyaa naman baachaa jiru kana gadhaa lafa kaa'uun barbaada na gargaari gadhaayyaa lafa kaa'uu barbaadda harki waaqayyo sirraa fuudhu guyyaarraa namni nama jibbu namicha maal gochaa oola baachaa oola kuliin nama lakkoofsan qabos keessa dibiramuu hin qabdu waan lasiin kaffalamu du'a ta'a guyyaadhumatti gatiin kee kan akka jibbaa boqonnaa si dhawwatu hin jiru hirra
laftulle hinyatulle nagalle silla namni garu jaalala qabaannaan jedhame Yesuus gammachuun keessan guutuu sinii taa'e palala baadoo laba nama jaalala yoo rafte boqottee rafta yoo kaate nagaa kaate yoo deemte nagaa deemta eenyurratti akka ta'e ndokorra afura galaa tulfadha afura jaalala si argata maqaa Yesuuseena afura jaalala as qabar kabita Ameerikaa sin eebbisa har'aa qabanii jaarsi du'a ga'e jaartiin du'a geesse dargaggeessa ola deemaan dhiirri dubartiin si'a jaallatan maqaa Yesuuseena nama jaalala ta'erraa qabi yaa Waaqayyoo jedhayyaa afura jaalalaadha maalaa dhigadayyaa jaalalli bakka gurguddaa afurittidha kan inni qoodanii namoonni haasa'an beektonni yeroo baay'ee jaalala bakka gurguddaa afuritti qoodanii haasa'u sakkan ariifadheen dubbadhee malee keessan turu ni tokkoffaan jaalala agaappee jedhanii waamu afaan warra biroo ta'an jaalala agaappee jaalala eroos jaalala fiiloo jaalala astirgos jedhanii haasa'u jaalalonni kun arfan isaanii kutaa jaalalaa jedhamanii beekamu jaalalli agaappee jaalala isa kan Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus biyya lafaaf waldaa kiristaanaa jaallatedha jaalal agaappee jaalala haalarra hundoomne fedhaan biddira deebisuudhaan isan taanedha jaalala isa dhugaadha jaalala isa kan gaafa laaltan jaalala fiiloo faa gaafa laaltan jaalala eroos faa gaafa laaltan garuu jaalalonni kun jaalala obbolummaa jaalala miiraa jaalala fedhaati jaalala inni Kiristoos barbaadu garuu jaalala isa akkasumattiini otoo waayyuun barbaadin otoo waayyuun fedhiini isa jaallatan barbaada jireenya namaa keessatti ijooji hafuuraa bu'eera kan jennu jaalala yoo qabaannedha jaalalli hin jiru taanaan yaanni namaa dadhabaa ta'a lapheen namaa danazazaa ta'a yoo kanatti kan hin dammaqne ta'a hafuuratti kan Kiristoos taanaan ijooji hafuuraa nurraa beekama ni sadaffaan maayini gammachuudha gammachuun bakka gurguddaa lamatti qoodama tokko gammachuu foonii yookaan gammachuu biyya lafaarraati ni lammaffaan gammachuu hafuuraa gammachuu waaqarraati yeroo naa ta'u mitan yeroo naa ta'u diru illikittan galan illikii Waaqayyo wajjiniini dhugaa Waaqayyooti yeroo chaalenjiin baay'atu hafuurri kun fooniif dhiiga biraa namaan kennamu Waaqayyo biraa malee banuu yaaddee banamuu gaafa didu ufama camitin an dhaabatta akka banamu beekte akka fulla'u beekte akka xumuramu beekte dhaabatta gammadaa hojjennaan gammadaa baanaan gammadaa galta gammadaa xumurta aaraa taanaan garuu hunkuramaa taanaan garuu ati kan isa hamaati gammachuu warri qaban warra kennaa Waaqayyoo isa hojii hafuuraa qabanidha Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 26 qaba dubbisa keessumaa 27 irratti hin aarinaa utuu aartanii aduun sin gala maaliin ta'in jedhaan hin lixiinidha otoo aartanii nama baay'ee gaaflatan guyyaa har'aa kana si'a meeqa aaraa oolu aariin isaanii aarii sababa hin qabnedha sababni tokko tokko hin jiru mana keessatti naannootti gaafa laaltan sababni waan si aarsu jiraachuu danda'a otuma akkasumatti kan aaran jiru dhalachuu safatti abaaram tokko tokko hin aara ilaalaa jirtu na wajjin tokko tokko maaliif an biyya kanatti dhaladhee kan jedhufaa jira utuman biyya Itoophiyaa keessatti dhalachuu baadhe utuman maatii kana dhalachuu baadhe gadee kan aaraa oolu baay'eedha utuu gammaddee utuu galateeffattee waa sii ta'a nan tokko afaanii baasee ameenaa jedhu guyyaa adii warra Waaqayyoon ganan qabeenya irra waan jiruuf lapheen isaanii gammachuun isaanii warri kan Waaqayyoo garuu yoo ta'eefis yoo ta'uufii baates yeroo hundumaa ililchaa faarfachaa jiraatu warra akkasii immoo Waaqayyoon layyaasuu hin milkeessaanii kan amante milkoofta dhiiga garaanii warraan yoo sii ta'ees yoo ta'uu baates gammachuun keenya eenyudha Yesuusidha nuu ta'ee bichaaf jiraanna miti otoo nuun ta'inis gammannee jiraanna sababni gammachuu keenya Yesuusidha silumayyuu hafuurri qulqulluu maalidha beektu jajjabeessaadha maalidhaan jedhe jajjabeessaadha gaafati gadditu jabaadhu siin jedha gadda keessi baasee faarfannaa afaan si ka'a gaafa boossu dhufee akka haadhootti dhufee harka si qabee jabaadhu siin jedha hin dabartan ceeta siin jedha har'a hafuurri kun si keessaa utaalee akka ameen gadhaayyaat hafuuricha qabaannaamme haadhoo caala inni haadha caala inni fira caala inni afaanii baasee ameen gadhaatte hafuuricha hin qabnu ka kanaafidha hafuuraan geggeeffamaa kanaaf jedha dhuguma qabda hafuuricha
Ani beeka akka haadhaatti dhaabatee si wajjinan jira. Ani beeka akka abbaatti dhaabatee naa dubbatee beeka. Har'aa qabee siifaa dubbatu maqaa Yesuus sodaattu yoos. Nam tokko tokko gaafa laaltanii homtuu biran jiru namni waganan qabu. Qobaadha garuu akka nama mee bakka xaqalaa ministeerri abbaasaa akka ta'e tokkotti jiraata. Sirrii madhas ni lafarraan ta'e malee ni waaqarraa jira. Maal qabdii siin jedhu nan qabu sitti immoo afuurichadha. Inni immoo waaqa guutee lafa guutee jira. Lafa inni hin jirren jiru ameen gadhaa iyyaas. Yoo gaddeemte jira yoo ol deemte jira afaan ta'ee sii dubbata ameen gadhaa iyyaas. Ni guddaan garuu afuurichi si keessaa jiraatu gammachuu sii laata. Nama sin bukkee jiru qabaatii ani maaliif akkan boonuu beekaa jedhaani. Maaliif akkan dubbadhus beekaa jedhaani. Inni na wajjin jiru jedhaani. Waaqaan lafa guutee jira jedhaani. Afuura qulqulluudha jedhaayyaa. Warra akkasii barri hin danda'u. Haalli hin danda'u. Yeroon hin danda'u. Siyyaalli hin danda'u. Cabsanii ba'u cabsaa baarii gagaraanii warra. Dandeettii kee bichaa yaadda taanaan of shakkii amanaa ta'uu kee. Anis inni nan jedha maaliin gaggeeffama? Hafuuraan gaggeeffamaati maal ta'a? Jiraadha. Hafuurri maaliin morma jedhe? Fooniin hin morma. Foonoo hafuuraan hin morma. Har'a ergaan sii qaba. Ati tokko kophaa keetti garuu akka nama lamaatti of falmaa jirtaati. Tokko mee tokko hafuurri kee bayi siin jedha tokko immoo hin bayinii siin jedha. Tokko jalqabii siin jedha tokko immoo hin jalqabiinii siin jedha. Har'a isan jalqabii siin jedhu sibiraan dha'a maqaa Yesuusiin. Sibiraan dha'a maqaa Yesuusiin. Daban hojjetiin malee gaarii hojjennaan waaqa gaarii si wajjin ta'a. Sitti immoo gaarii hojjechuuf biyya kana bushuyyuu yaadi. Si milkeessa Waaqayyo. Gaarii hojjechuuf biyya kana keessa darbii abbaa kudhanii gamoo ijaaruuf yaadu Waaqayyo si gargaara. Maaliif beektaa? Waaqa gaarii si wajjin ta'a. Mee hundi keessan gara koo ilaalaa. Yeroo baay'ee amma mana wayii ijaarrachuuf waan ta'e wayii gochuuf biyya wayii deemuuf nama Waaqayyo harka narra kaayyattu gaariidha. Dhugaan siin jedhame otoo hafuurri Waaqayyo si keessa jiraatee mee biyya bakkee deemuu yaadda taanaani Waaqayyo sin mormu dhaqi siin jedha maal godhare hafuurichaan bitan taanaani kadhattee baatan milkoofta. Waa jalqabuuf kaanaan Waaqayyo sirumayyuu mee waan gaarii nama mormu. Hin mormaay hin mormu. Waan gaarii takkaa mormee hin beeku Waaqayyo. Yoo garuu bukkeetti waan gaarii fakkeessite duuba isaa tokko tokko motoo makiinaa bitee makiinitti itti nama gaachuu yaada. Ekelee fan irra baasa miti kilaaksifaatti godha miti kanaaf illaatu Waaqayyo. Otoo mana jaarrate namitti manaa kireessite Waaqayyo fidee mana kootti galche akkan ishee godhu beeka miti waan gettuuf si illaatu Waaqayyo. Amiin jedhaa. Dhuguma mana jaartee haadha hiyyeessaa qallabuuf tololaachuudhaaf yoo dhabee yurraan fudhu gette gaarii yaannaan Waaqayyo kudhanfaa sii laata. Shanfaa sii laata laa. Dhugaadha afurri Waaqayyo dhugaa naa baa jira. Har'a afurra dalaphee ketti galaa lafa takka namni saaqattee hin beekne saaqattee galta dhiiga qaraanii irraa. Saaqattee galta maqaa Yesuusiin. Si eebbiseera maqaa Yesuusiin. Harka mirga ol kaasaa gammachuun koo Yesuusin agadhaayyaa. Ol kaasa harka mirgaa gammachuun koo jedhaayyaa. Yesuusin agadhaayyaas. Na ajjeesii na balleessi na qabsiin jettu. Otoo sitti dhukkubuuyyuu sitti dhagaamuuyyuu gammadaa dhaabatta. Gaafa afuricha qabaattu. Dhugaaf somni eessa ga'ee akka dhaabatu beekna. Eenyu akka mo'atu beekna. Ergaan sii qabasiif immoo dirree amma lolamaa jirtu kana keessatti dhaabadhu yeroo gabaabaa gidduutti addakki tokko sii faradaa. Addachi wayii sii faradaan gaarii gagaraanoo irraa. Harka mirga ol kaasaa inni na wajjin hin jiru gadhaayyaa. Yesuusin agadhaayyaa. Tola miti afurri maaliin mormaayidha? Foonoo eenyuun mormaa? Mee Daawitiif Saa'ol ilaala. Afurri Waaqayyoo gada Saa'ol irraa maal ta'e gada? Hin sokkee gada. Daawit immoo Waaqayyo ayyaana dabaleefi guddachaa deeme. Inni kun ayyaana argata inni sun immoo ayyaanni Waaqayyo irraa godaanedha. Attamitti mucaan kun milkooftee dhagaa Saa'ol qullaa ta'e ramsila ergaan sii qaba. Warri qullaan qullaa sin dhaaban. Harkicha sirraa gabaabsan Waaqayyo Yesuus. Warri qullaan qullaa sin dhaaban dhiiga qaraanii irraan. Harka kee mirgaa raasii warri qullaa bu'an qullaanan dhaaban jedhaayyaa. Eessa girtuu har'a mee harka mirga ol kaasaa. Jireenyaan ayyaanaan
sabaan qabeenyaan qullaa bu'anii maraatanii qullaa si buusuuf jechaa jiru nama maraacha sirraa jedha Waaqayyo guyyaa irraa kana sirraa baaseera sirraa baaseera mee moo'ichi kan koo ta'eera jedhaayya waaw amantee fudhattaa as qabarka bitaan mirgaa nama 21tti ayyaana dabalanaa jedha Waaqayyo ayyaana ulfaatu dibata ijaa baasu lolee kan moosisu irrattan dabalaa jedha Waaqayyo siibaa ta'eeyye anaaf jedhaayya jabinni koo hafuura Waaqayyoo jedhaayya arra hafuurri Waaqayyoo gara kee dhufa si fudhatee baa maatii gidduudha halagaa gidduudha hamattuu gidduudha waliin ooftuu gidduudha si fudhatee baa hafuurri Waaqayyoo si fudhatee baa ol kaasaatiin na fudhatee baa jedhaayya as qabarka nama 200 mormamaa naftan lolamaa naftan nama 200 as qabarka bitaa mirga waa kan hin baanne falmii ammaa jedha Waaqayyo hamii ammaa olola ammaa ayyaanaaf dibatan sii dabala luqqaafattee baata jedha Waaqayyoot luqqaafadhuu baay'ee golichaan ol kaadhaa badhaatii bayeera jedhaayya fayyaa kee baaseera dibata kee baaseera warra mantan baanii gagaraanii warra nama 200 warra hafuura koon baanne warra qodaa duwwaa warra harka duwwaa warra yaada fooniif dhiiga sin falmaa jira mirga siliilaadha jedha furri Waaqayyo dadaboo seeree baariyaa akeeka nama jallaa si biraa deebi'a maaloo ameen jedha afaani baasa irree nama jallaa sirraa dhayeera sagalee jabaatiin irree nama jallaa jedhaayya Waaqayyo jedha natti hin dhiisu jedhaayya narraa dhayeera warri naannoo kee haleeyyaan irraa qabanii golichaan haleeyyaan harka mallifadha furri Waaqayyo dhufeera laa dhufeera amani sii dubbata furri Waaqayyo irraa kaasee nama dhabdee qobaa kee taate siin dubbadha jedha furri Waaqayyo